Obboleettii ilaali bakka siin hin malletti hin argamini waan sin ilaallet keessa hin galin ufii keetii irratti xiyyeeffadhu jireenya keetii irratti xiyyeeffadhu dalagadhu of jijjiiruuf yaalii tattaafadhu bakka siin hin malletti hin argamini bakka siin hin malle oolteetini maannaan jedhan akkasnaan jedhan akkasina hamatan hin jedhin maaliif simatu bakka hin taanetti argame jechuudha. Hamni immoo kan jiru si hamachuun si jibbuun jiraate taanaan ati waan irra jirtu sanitti cimii jechuudha. Akka bakka cimaa jirta waan bareeda irra jirta. Siif hin galin malee wanti ati irra jirtu wanta ati qabdu kan nama sanii caala jechuudha. Kanaaf si hamatan, kanaaf si jibban, kanaaf si fageessan. Kanaafuu kaayyoon kan kee gara afoo tattaaffiin kan kee tarkaanfiin kan kee gara duubaa osoo hin taane gara afoo ta'uu qaba jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii obboleeyyan kee jaallatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan dalagaa fi ana akkamisin jecha eegaa viidiyoo tokko qabadhe dhufee jira. Hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Viidiyoo kana keessatti waa hedduu isinitti hima. Namoonni majalisa nagaafatan namoonni waan garagaraa nagaafatan haga dhumaatti na waliin tura isinin jecha uffanni amma isinitti agarsiisaa jiru kun uffata haarawaa gale jechuudha. Shiitaaf shaarbii, shiitaaf diriyaa fi maqlamaa babbareeda. Maqlamaa kun hunduu ka duwwaayiti. Waaw maasha Allah nama barbaadan sarpiraayiz gochuu dandeettanii na biratanii argattan jechuudha. Achumaan shamarran keenya kaagaafii tokko tokko nagaafataniif isinii deebisutti jira. Yeroo takka takka jechuudha ufumaa gatii keenya osoo hin beekne namni nu miidhe, namni nu bochise, namni nu hamate jenna gatii keenya beekuun barbaachisaadha. Namni siyaamati taanaan immootu ati bakka gaarii akka jirtu yaada obboleettii tiyya qashtii tiyya siin jedha. Shamarran keenya immoo bakka jirtanitti jabaadha. Wallahi jabaadha wajjadha. Shamarri obsa qabdi, shamarri mala beetti jedha miti haawwanni keenya jedha osoo hin ta'in uumamaan illee jechuudha. Kanaafuu akkuma haawwanni keenya waa hedduu danda'anii waa hedduu obsanii waa hedduu rakkachaa si guddisan sanatti immoo daran amma yeroo ammaa teeknooloojiin garaagaraa wanti hundi akka duraanitti miti nu sanirra fooyyofni argamuu qabna, sanirra jabaachuu qabna, uf ta'uu qabna, maaliif akka jiraannu beekuu qabna jechuudha. Hordoftoota kiyya eegaa bakkuma tokko keessa teettee amma fakkeenyaaf haadha manaa yoo taate nyaatuma bilcheessuuf mana xaraguu ijoolleef nyaata kennuu qofa jechuudha. Wanti yaada ooluu qabdu akkasuma yaada namni baay'een nama heerume maal godhaa of eega, maal godhaaf kunuunsa, maal godhaa achi deema, maal godhaa bakka waan akkasii shamarran jechuudha. Akkas ta'uun qabu qashtiitiyya adada waa hojjettuun adada waan tokko hojjechuuf uumtuun adada tattaafattuun odeeffannoo garaagaraa akkasumallee immoo sammuun kee babal'ataa sammuun kee dagaagaa yaadaan jabaachaa babal'achaa deemta jechuudha. Yoo oolmaa manaa qofa kan ta'u ta'e manuma xaraguuf nyaata bilcheessuu qofa yoo ta'e sammuun kee bal'isee hin yaadu jechuudha. Obboleettii tiyya kanaaf bakka jirtu tattaafadhu hojjedhu. Rabbiin eega fayyaa siif kenne eega rabbi fayyaa nuu kenne harkaadhu kan nuu kenne alhamdulillah jecha kan qabnutti galateeffata kan hin qabne immoo argachuudhaaf nama qabutti ilaalleetiin waan garaagaraa yaaduu hinaaf osoo hin taane kan qabnu sanitti galateeffachaa kan hin qabne immoo argachuuf maal godhuu qabna tattaafachuu qabna jechuudha. Obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti rakkoo keessatti kuftanii hin argamina hojjedhaa tattaafadhaa isiniin ja'a. Akkuma argaa jirtan meeshaan kunniin meeshaa na biratti argamuudha. Saanii Global san nama hedduu nagaafate yeroo ammaa kana qarshii 5,300 jechuudha. Jookiin kun qarshii 2,200. Egaa gaafii namoota hedduu qabadee dhufe majalisa jechuudha. Majalisa kanarraa waa hedduu dubbachuun barbaada. Majalisni kun abbaa boondii 20ti. Ol fageenyi isaa abbaa 20ti jechuudha. Teebiliin jidduutuni yoo addasitti illee fakkeenyaaf firaasha irratti teebilii tan hojjechuu dandeetta warri jettan tanaan dura illee hojjedheera ammallee viidiyoo keessanii galchee jira. Firaasha majalisa sana hojjechiifattanii teebilii tan itti ajajachuu dandeettan. Teebiliin addatti qarshii 5,500 dalagamti jechuudha. Jidduutuni diizaayinii garaagaraatiin akkasiin barbaadanitti tuni diizaayinii baalaatiin eeleen ka jedhamu tokko illee ni jira. Geengoo ta'ee gosa hedduun jira jechuudha. Gabaabumatti majalisa kana abbaa kaarii 20 nama dalagsisee ture viidiyoo gochuun natti tolu ni beektan jedheeti yaada. Asitti immoo kunoo ofii kiyya tanaan dura hordoftuu tiyya takkaaf dalagsisee akkasiin hubattaniif inni kun tajidduu tan agartanii anamma firaasha majalisaa hojjechiisee fi maamila tiyya tanaa fi garuu sufraa nyaataatii fi kajidduu kanallee itti ajajaan itti dalagsiiseef jechuudha. Maashaallah majalisaan garaagarummaan qabu minxaafillee akka bareedu agartanii garuu minxaafiin gizee baay'ee kana maachii namaan dhufu kana akkata isaatiin argadhe yeroo sanitti dalagsiisee fi wanta kana asirra godheef amma teebilii jidduu tana nama hedduu nagaafata addasii gurguramtii majalisa kaaree meeqoo ta'e wajjin jira meeqaa gadi hin jiru jettan 8 gadoo ta'e addasaa birrii baastanii 8 oloo ta'e mootu achuma keessatti herreegama. Namni mootu addasaa dalagsiifatu barbaadan qarshii 5,500 firaasha irratti illee dalagsiifachuu barbaadan jechuudha. Akkasiin galee abdiin qaba. Egaa meeshaalee mana keessa akkuma gizee kaanuu meeshaa babbareedina biratti ni argattanii wanta asirratti gadhiisu mara waan ofii irraa beekuu fi waan na bira jiruudha kan gadhiisu kana bira hin jirre ta'e kan fiduu danda'uudha.
jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii na gaafatan majaliisa wayii jettan kaaree mana keessanii lakkaa'uun dirqama jechuudha. Kaareef meetirri garaagarummaa qaba warra jettan kaareef meetirri garaagarummaa qabu tokkomaa kaaree jechuun meetira jechuudha. Garuu lakkaa'uun barbaachisaadha. Maaliif ree meetira amma fakkeenyaaf L-dha jechuudha. Majalisni gisee baay'ee kan hojjetamu L fi U-dha. L jechuun girgiddaa tokko gara tokko ol lakkaa'anii meetira meeqa akka ta'e namatti himanii achirrallee gadi cabsan namatti himuun dirqama jechuudha. Akkanuma walumaa gala kaaree 8 hojjettan ammoo kaareen 8 sun akka malaan hin dalagamu koornariin sun meeqa akka taate beekuun barbaachisaadha isiniin jaa. Itti aansuun immoo meeshaalee mana keessaa akkuma argitan san maankaa fi feermuusiin sun illee jira. Tunillee na bira ni jirti. Meeshaan asirra gadhiisu hundi isaatu ni jira jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa kan isin jaa hordoftoota kiyya namoonni waan asirratti gadhiise kana irraa barbaadan heeloo jechuu dandeettanii tun immoo buna itti danfisanii ana bira jirtu tan osoo hin ta'in tanarra fooyyefte garuu wanni barbaaddi sirritti akkaataa ittiin dhixxanii of eeggannoo barbaade jechuudha. Buna maashaallah tabaarakallaa ani tanaan dura viidiyoo isin hojjedhee jira tanarra fooyyeftutu na bira jira. Bunni isii keessatti danfu waaw hedduu buna gurraacha keessattuu waan tanaan dura ardanii fakkaan isinitti fakkaata isaayyoo isatti yoo danfistanii. Kanaafu itti aansee immoo majalisa abbaa soddoma waliin jettan kun fakkeenyaaf abbaa soddoma diizaayina muraa bakka 3 kan agartanii bakka 3 kanatti illee barbaadan ajajachuu dandeettanii bakka 2tti illee ajajachuu dandeettanii. Uffata isaa warri akka dhaabbataatti ilaaltan asitti illee waan isin hubachiisuu barbaadu jira. Uffanni kun amma xiqlilii kanaan dhufa bakka hojjetan sanitti ittiin hojjetanii yoo dhume kabiraattu seene jechuudha. Sunillee haaluma kanaa yoo seene fakkeenyaaf kaabaaboo kun akkanatti yoo seene kanaan hojjetamee yoo dhume kabiraattu seenaa jechuudha. Nama akkanuma na hojjechiisi jedhee keessaan natti ergetu jira jechuudha. Uffata isaa sanii haala yeroo wajjin haala isaan fidan wajjin wal fakkaatee achi keessaa kan isaan fidan keessaa filannee ajajna malee dirqama amma fakkeenyaaf suuraan kun kan duraan hojjetame kana dhattee kan akkanaa yoo sotte dhabuu dandeetti jechuudha. Kanas argachuu dandeetta kakanarra fooyyellee argachuu dandeetti. San akkasii akka hubatan abdiin qaba warri keessan baay'ee takka warri majalisa hojjetan baay'eedha. Kanaafuu uffata jarri uf biraa qabdu keessaa filatameeti isinii dalagsiisama malee dirqama akka suurarraa yoo fiddanii itti fideetiin kanatti jedheen uffanni sun yoo bakka san hin jiraanne hin ta'u jechuudha. Kanaaf kama jiru keessaa filatamee isinii dalagsiifama akkasitti akka hubatan abdiin qaba. Maggaara jallee hojjetan maggaara jallee bal'ina mana keessanii san balbala ta'ee maskootii ta'ee finiinchidoorii ta'ee likkeetii isaan beekuun barbaachisaadha. Likkeetii yoo hin beekne tokkoffaa qumatii mana keessanii beekuu qabdanii itti aansee garaa yookaan bal'inna isaa kana beekuun barbaachisaadha. Isin jaa hordoftoota kiyya abbaa kaarii 20 jechuun akkana fakkeenyaaf akkana abbaa kaariin kun abbaa kaarii 20ti majalisni kun warri immootu majalisa fireeminatti ergitan baadiyyaadhaaf haadhaaf abbaa kiyya jettan maal taataniiti fireemiin kun baadiyyaatti hin xaqqamu. Mastaawotiidha. Mastaawotiin kun ni cabaa of eeggannoo barbaada baadiyyaatti ijoolleen jiraattuu dandeetti. Walumaa galatti warri akkasittaniitiin irratti ergatan akka namummaatti isin hima ka fireemiin ajajatina warri baadiyyaa noormaali jedha. Fireemiin kun magaalatti of eeggannoo hedduu barbaachisa. Mastaawotiin sun irraa cabe immoo hin ta'u jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasumas diriyaa warri dhiistinaan jettan diriyaan kunniin na biratti ni argama akka haarawaatti galee jira. Ammaan tana maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii gogoraa qaba shaarbii qaba diriyaa qaba. Yoo barbaadan dhiisifame yoo barbaadan akkasuma isiniif ergama jechuudha. Namoonni meeshaa ramadaanaa maatii keenya sarpiraayiz gochuu barbaannaa ni dalagdamoo ni dhiiste yookaan asitti aga Dubaay irraa erginu jettanii na gaafattan hin dhiisne inshallah rabbichi nu haa ga'u galmee eegalee jira. Namoonni tokko na dubbisaa jiranii hagamma nama galmeessine garuu na dubbisuutti jiranii. Kanaafuu rakkoo hin qabu kara keessatti na dubbisaa warri ramadaanaan ilaallate hundisaatu na biratti argattan aspeezaa teemirarraa kaasee bunaaf sukkaara hixaana wannuma kamuu zallee dabalatee ni jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf hundi keessanuu haga takka ganuma isiniin jechuu barbaadeeti uffata illee barbaadan uffanni babbareedni kan duraanuu caalaa daranuu amma babbareedatu jira. Hello jettanii ordarii godhachuu dandeettanii shiita qofallee warri barbaadan shiinni babbareedni maashaallah tabaarakallaa kophaa isaatti na biratti ni argattanii shiita qophallee ijaaba ijoollee wajjinis yookaan maqrabaa wajjin yookaan immoo maqrabaa Dubaay kaniin wajjin illee addasallee uffata garagaraatu na bira jira. Warri suulaarii na gaafattanis hunduu ni jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaaf waan barbaadan na biratti ordarii godhachuu dandeettanii obboleeyyan kiyya hundi keessanuu galatoomaa isin jaaladha isin kabaja wallaahi warri na jajjabeessitan warri wanumaan fide hundanarraa ordarii godhattanaaf jiraadha na jajjabeessuu keessanii faamilee na ta'uu keessaniif wallaahi galatoomaa jecha isiniif hin qabu hundi keessanuu naaf jiraadha umrii dheeraa isin jaa wanni jaalatta yoo jiraattan karaa suuraatiin karaa wasaappiitiin na dubbisaa lakkoofsi kiyya kun asirra isinii kaa'ee jira. Warri hagammaa dhaggeeffatan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadha waan barbaadan meeshaa ta'e majalisa ta'e uffata ta'e hello jettanii na jechuu dandeettan isin jaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kana fakkaata akkasinitti tola abdiin qaba laayikii gochuu hin dagatina guyyaa gaarii keessanaa oolaa baay'ee.